Macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 17 lakkoofsa 7 hanga 8. Garuu namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'a bishaanii qarqaraa dhaabame hidda isaa gara bishaaniitti yaafatuuti. Mukichi hoo'iyoo dhufu hin sodaatu. Yeroo hunda ilaalisa caamsaan isan yaadassu. Yeroo yerootti ija hin godhata. Ameen. Walaloo gabaabaa. Waaqayyoon amanachuu. Roobnis badus caamsaan dheeratus haalli mijattus mijachuu baatus qabeenyi jiraatus jiraachuu baatus firri jiraatus jiraachuu baatus inni yeroo hunda hin raafamu. Firii buusa roobni yoo hin jirres darbee deema kiyyoon yoo cimes humni isaa ni haara akka risaa barrisa diina isaatti cilee hawwisa. Wacaaf hiyyaan hin raafamu qaba humna isa gargaaru. Samiif lafti yoo raafamtu inni abdiin jiraata. Sodaa tokkoyyuu hin qabu kan isa hoolchu hin beeka abbaa jabaa akka qabu. Yaa nama Waaqayyoon amanate, yaa nama Waaqayyoon duratti abdii isaa gate, Waaqayyoon amanannaasaa yaa nama godhate. Waaqayyoon amanamaadha. Waaqayyoon amanamaadha. Waaqayyoon amanamaadha. Waaqayyoon na gargaara, Waaqayyoon nan gata. Waaqayyoon amanamaadha. Inni Waaqa amanamuudha. Waaqayyoon abdii kooti. Waaqayyoon jireenya kooti. Waaqayyoon da'oo kooti. Waaqayyoon gaachana kooti. Waaqayyoon hirkoo kooti jechuudhaan yaa nama Waaqayyoon amanate. Abeet yaa nama Waaqayyoon qofa amanatu. Dhugaatti amanamummaan Waaqayyoo amma bara baraatti.